Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kana hedduun keessan yeroo gabaabaa keessatti chaanalii kana subscribe fi like gochuudhaan hordofaa akka jirtan nagaa jira. Anis immoo yeroo yerootti barnoota mata duree haaraadhaan isin qabadhee dhiyaachaa jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Mi'aarra immoo waa'ee faayidaa daa'imman harma hoosisuun haadha sanaafis ta'e daa'ima sanaafis kennu haa ilaallu. Daa'imman harma hoosisuun faayidaawwan hedduu qaba. Hedduun keessanis ni beektu. Karaa miidiyaa adda addaas daa'imman harma hoosisuun faayidaa hedduu akka qabu ni dubbatama. Faayidaa harma hoosisuun qabu bakka lamatti qoonnee haa ilaallu. Inni jalqabaan faayidaa harma hoosisuun haadha sanaaf qabu. Haadhuma harma hoosistuu sanaafuu faayidaa inni qabuu fi akkasumas faayidaa inni daa'ima sanaaf qabu bakka lamatti ilaaluu yaalla. Inni jalqabaan daa'ima sanaaf harma hoosisuun maal fayyada? Akkuma nyaata tokko akkuma aannan tokko daa'imman garaa quubsuu fi guddina daa'immaniif fayyaduu qofa moo faayidaa adda addaa qaba kan jedhu haa ilaallu. Inni jalqabaan hanga umurii ji'a ja'aatti aannan haadhaa wantoota qaama daa'immaniif barbaachisan hunda qaba. Vaayitaamin D irraa kan hafe vaayitaamin D kana daa'imman ifa aduutti baasuudhaan akka isaan argatan taasisa. Kanaafuu aannan harma haadhaa hanga ji'a ja'aatti hoosnaan vaayitaamin D akka isaan argatan ifa aduutti baasnaan waan daa'imman ji'a ja'a gadiif wanti barbaachisu gar biraan karaa nyaataan jiru jechuudha. Vaayitaamin D kana ifa aduutti baasuudhaan erga argachiisnee hanga ji'a ja'aatti sirriitti harma hoosnaan daa'imman waan hundumaa karaa aannan harmaadhaan ni argatu. Akkaataa umuriin daa'imaa barbaaduunis kan guutedha. Fakkeenyaaf daa'imni ji'a tokko, daa'imni ji'a lamaa, ji'a sadii, ji'a afurii an isaan barbaadan gosa nyaata isaan barbaadan pirootinii, kaarboohayidireetii, hanga bishaanii aannan harmaadhaa keessa jiru akkaataa umurii daa'ima sanaan kan qophaa'edha. Kanaaf wanti kun waan baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni lammaffaan yeroo hunda qulqulluu, yeroo hunda qophaa'aa, yeroo hunda ho'aa kan ta'edha. Aannan kamiyyuu aannan foormulaa kan aannan daakuu isaanii aannan birooyyuu kan yeroo hundaa qulqulluu ta'e, kan yeroo hundaa qophaa'aa ta'e, kan yeroo hundaa ho'aa ta'e hin argamu. Fakkeenyaaf halkan sa'aatii 6tti, sa'aatii 8tti daa'imni hodhuu barbaade aannan harmaadhaa sa'aatii sanatti ho'aa qophaa'aa kan ta'edha. Kan bakka kanaa bu'u hin jiru jechuudha. Kanaaf aannan harmaadhaa yeroo hundaa qulqulluu qophaa'aa fi fresh kan ho'aa kan ta'edha jechuudha. Akkasumas wanti kun egaa ho'aa fi freshii taanaan fayyaa daa'imaaf, dhagna daa'imaaf, garaacha daa'imaa irratti kan hin ulfaanne ta'a jechuudha. Akkasumas garaa daa'imaa waliin salphaatti kan wal simatu, kan bullaa'uu fi qaamatti fudhatamudha. Salphaatti kan daajest ta'ee absorbi ta'udha jechuudha. Maaliif kun haala umurii daa'imaadhaan kan oomishamu waan ta'eef salphaatti daajest ta'ee absorbi ta'a. Aannan haadhaa qabiyyeewwan farra baakteeriyaa ta'an kan qabu waan ta'eef dhibee adda addaa daddarboo ta'an kanneen akka dhibee garaa kaasaa, infekshinii gurraa, dhibee sombaa, dhibee meninjaayitisii akkasumas dhibee qufaa yookaan common cold jennu utaalloo jechuudha. Akkasumas immoo dhibee saayinusaayitis dhibeewwan adda addaarraa daa'imman amala ittisuu qaba jechuudha. Maaliif farra amala baakteeriyaa ta'e kan qabu waan ta'eef. Inni garbiraan daa'imman harma haadhaa ga'aa argatan kanneen aannan gosa garbiroo dhuganii guddatan irra carraa isaan amalaa fi dandeettii fooyya'aa ta'e jechuun better IQ jechuudha qabaachuu isaanii ol ka'aadha. Kanaafuu aannan harma haadhaa caalaa aannan xaasaa, aannan foormulaa fayyadanii isa kennuurra yookaan aannan loonii kennuurra akka aannan harma haadhaa dandeettii sammuu daa'immaniif akkasumas amala daa'imman amala gaarii akka isaan qabaatan humnaa ol akka isaan hin boonye, akka isaan seeraan rafanii ka'an, akka garaan isaanii hin gogne sirriitti kan sirreessu aannan harma haadhaadha. Akkasumas yeroo guddatan carraan isaan dhibeewwan akka dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, furdina humnaan oliif kan kana fakkaataniif saaxilamuun isaanii kanneen kaanirra gad bu'aadha. Kana jechuunis giffiit isa jennu kana dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, diyaabeetik isa jennu jechuun obesiitii isa jedhamu ulfaatina humnaa olii qabaachuun daa'imman ijoollummaa isaaniitti harmoodhaan kanneen harma oliirra carraa isaan dhibee kana qabaachuu gad bu'aadha. Inni kaan immoo carraa isaan dhibee sinsinnaa qaamaa jechuun allerjii carraa isaan dhibee asmii qabaachuu, dhibee allerjii gogaa qabaachuu, dhibee allerjii funyaanii qabaachuu kanneen kaanirra gad bu'aadha jechuudha. Kanneen aannan harma haadhaa sirriitti argatan. Faayidaa aannan harma haadhaa daa'ima sanaaf qabu hanga kanaa yoo jennu mee haati harma hoosistullee faayidaa maalii argatti ofiishee fayyaa isheef faayidaa maalii argatti jennee yoo ilaalle inni jalqabaan tokko kan baasii hin qabnedha, kan qopheessuun barbaachifnedha, akkasumas kan yeroo hundaa argamudha waan ta'eef baasii hin barbaachisu, bituu hin barbaachisu, asiifachi waan qopheessuun barbaachisu ofuma isaa kan qophaa'udha. Akkasumas immoo yeroo hundaa argama, halkanis guyyaas qophaa'ee kan jiru waan ta'eef kun haadhaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha. Inni lammaffaan
haati daa'ima hoositee guddiste tokko ofitti amanamummaan ishee akka isheen haadha taate akka isheen daa'ima sanaaf geessu taate ni dabala jechuudha. Kanneen aannan harmaadhaan hin hoosisin guddisan irra kanneen daa'imma isaanii harma hoosanii guddisan ofitti amanamummaa isaan dandeettii daa'ima guddisuu isaanii qaban ol kaa'adha jechuudha. Akkasumas da'umsa booda dhiigni karaa gadameessaa dhiigu akka dafee dhaabbatu taasisa. Postpartal hemorrhage kan jedhamu da'umsa booda karaa gadameessaa dhiigni guyyoota muraasaa fi torban muraasa jalqabanii jiraata. Kun akka dafee dhaabbatu taasisa daa'imman harma hoosisuun. Kanaafuu haadholiin akkuma daa'aniin sa'aatii tokko gidduutti daa'ima isaanii harma hoosisuu jalqabnaan sirriitti kan harma hoosisan ta'an hedduun dhiigan jechuudha karaa gadameessa isaanii. Akkasumas immoo ulfaatinni qaama haadhaa akka dafee hir'atu taasisuun furdinni kan yeroo ulfaa dabalan ni sirreessa. Dubartoonni giddu galeessaan yeroo ulfaa kiiloogiraama 12 ol dabalu. Kan immoo erga da'anii booda ni hir'atu. Kanneen harma hoosisne biratti gaafa ilaalaman kanneen harma hoosisan dafanii hir'atu jechuudha ulfaatinni qaama isaanii sun. Kanaafuu qaama isaanii isa duraatti qaama isaanii osoo ulfaatiin dura qabanitti ni deebi'u jechuudha salphaatti dafanii kanneen harma haadhaa hoosisan. Kun faayidaa harma hoosisuu haadha sanaaf qabu. Inni gara biraan rakkoo amalaa adda addaa da'umsa booda dhufu. Haadholiin tokko erga da'anii booda amala adda aaruu, amala depressed ta'uu, postpartum depression kan jedhamu, negative mood kan jedhamu qabu jechuudha da'umsa booda. Kanneen harma haadhaa hoosisan irratti inni kun inni irraa jechuudha. Akka isaan more positive mood and less postpartum depression qabaatan taasisa jechuudha daa'imman harma hoosisuun. Inni kan ulfa ittisuuf ni fayyada. Akkuma beekamu daa'ima isaanii harma hoosisaa jiru taanaan hanga ji'a 3 hanga ji'a 6tti carraasaan ulfaa'u ni hir'ata jechuudha. Kanaafuu akka kontiraaseeptiivii tokkotti lakkaa'ama jechuudha kun. Maaliif ji'a 3 hanga ji'a 6tti amala ulfa ittisuu waan qabuuf. Inni gara biraan immoo kaanserii harmaaf gadameessaa ni hir'isa. Haadholiin yeroo hedduu daa'imman isaanii harma hoosisan carraasaan dhibee kaanserii harmaa fi dhibee kaanserii gadameessaan qabamu kanneen kaanirra baay'ee gad bu'aadha jedhama. Akka waliigalaatti kanan qabadhee jira. Galatooma. Chaanalii kana sabiskiraayib godhaa. Akkasumas warra kaaniif affeeraa. Galatooma.